Oromiyaan dhuftee asitti argamti keessummooti heennakum sangartan kana biyyoota la adda addaa irraa gad dhufanii waraan bilisummaa Oromoo zoon hibbaa waliin kabajuu jiranii Jaal Saamiyaatti san dabarsaa akkaataa itti dhuftee fi waan ayyaana ilaalchiste isan yaa ibsitu. Jaal Saamiyaa baga nagaan dhufti siin jenna. Baga nagaan nu eeddan ulfaadhaan isiniin ja'a. Ayyee asii dhufte hunu boraan bilisummaa Oromoo akkasumas guyyaa gootota eebla 15 bar 2022 akkanaat waraan bilisummaa Oromoo waliin kabajuu jirtanii akkamitti as dhuftanii asii dhuftanii maati sanii dhagaa. Duraan dursa Oromoon maal ja'a bakka garaan jiru miilaan nama geessa bakka garaan didu miilaan nama dheessaa ja'an garaan keenya waan as jiruuf dhufne cufa dura ummata hawaasa Oromoo naannawa kanaatiin galatoonfachuu barbaada. Hawaasni Oromoo naannawa kana waraana bilisummaa Oromootii hojii aarsaa guddaa kafale. Aarsaa guddaa lubbuu itti kafale garuu waraanni bilisummaa Oromoo dadhabutti rakkatutti rakkoo san cufa keessa tuujii ta'eefi keessa baasee jechuudha. Hawaasa dhugaa barabaraan yeroo hunda galatoonfachuu qabu galata guddaa qabdu isinis araata biyyoolessaa ulfaadha akkasumas ajoonni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa irra jirtan baga guyyaa kanaan nu ga'e. Guyyaan kun seenaa hedduu nu yaadachiisa keessaafuu walaloon reefuu seenaa shinni gaarratti hidhattee walaloon hedduu onnee namaa tuyxu miira namaa tuyxu jireenya koo irratti eegaan dhaladhe guyyaa waboo akka guyyaa kannaa tokkottiin eeggadha garuu guyyaan kun guyyaa waliigala National Holiday of the Oromo jedhuun yeroo gabaabatti akka dhufu waaqaas kadhanna isinis jajjabeessine jechuudha. Guyyaa kana mirkaneessuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo jabeessuun murteessaadha. So gu'aan gammachuu guddaan na dhagame akkamitti kan dhufe karaan isaa dheeraa yoon siime akkumaan siinjee fedhii fi hawwii waan hin qabuuf ganna kana dhufuudhaaf murteeffannee dhufne jechuudha. So haalli jirulleen ulfaataa yoo ta'e asitti aarsaa hedduu kafalaa jirtan lubbuu hedduu wareegamaan dabraa jira. So lubbuun teenya lubbuu teessan hin caaltu isinuu if kannitanii asitti dirqama kana fudhachaa jirtan dirqamni isin fudhachaa jirtan dirqama saba Oromooti tokko Oromooti irra dirqamaa jira jechuudha. Ala teenye woboo jechuu odoon ta'in dhufnee halkan tokkollee bullee jiruu fi jireenya woboo laaluun nurra jira hoggaas nu dhagaama jechuudha. Biyya tana bilisoomsu rabbi wajjin isini garuu takkee keessaniitu lubbuun bilisummaa san arka hedduun keenya qaama hidhannoo keessa hin jirreetu itti bashannana jechuudha. Isin hidhannoo sammuu qabdan hidhannoo qaamaa qabdan nuti hidhannoo sammuu qabna isinis hidhannoo mudhii jabeessa nuti hidhannoo sammuu jabeessine waan dandeenyuun akka waboo Global Task Force itti gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa ganna sadeen irra dabarre hojjechaa turre arra waaniin arkerraa ka'ee wanni nuti hojjennu dhibbarraa dhibbatti akka ol ka'u waa dangaluu barbaade jechuudha. Nu cufti waboo Task Force keessaa dhufne nuti waboon nuuf jiruuf jireenya keenya waboon agartuu ija saba Oromooti murteessaa qabsoo bilisummaa Oromooti impaayira Itoophiyaa ka afaan qawweetiin jaarame wabootu afaan qawweetiin diiguu danda'e waboodhaaf nuti galaa ta'uu nurra jira bakka isin rakkattan bakka irrinni keessa mul'atetti yeroo hunda za'a 24 isin cina jirra isin wajji dhaabbanna wareega lubbuutillee barbaachifnaan jabaadha isin ummata Oromootiif kannaadha. Gift from the God akka faranjiin jettu kannaa waaqni ummata Oromootiif isin kanneen onnee teenya keessa jirtan jaalala guddaa isinii qabna kabajaa guddaa isinii qabna reefa odoon taa'uun jee dargaggoota hoggaan asii arku miira namaattu qabeeta an dargaggoota lamaan manaa qaba baratanii bashannanii jiraatan arra guyyaan galarraa hin jee guyyaa tara sadii hidda nyaatan taraa takka deebisuu qaban nyaata isaanii ilmaan namaati kun joolleen tun sabaaf lubbuu if kennite garuu khabiraa bashannanaa jira rakkoo isaan as keessa jiran biyya ambaatitti illee irraa qoodachuun nurra jira ulfaadhaa galatoomaa kabajaa fi jaalala guddaan isinii qaba araata biyyoolessaa hojii guddaa jirtanii bakka isin barbaaddetti isin cinaa jirra galatoomaan isiniin jira. Ayyee Jaal Saamiyaa guddoo galatoomii isin jenne nu dhugumaatti iyyuu daandii aganga huunnu irraa haatanii agardhaa gad dhuftanii dadhabnee ifannee odoon jedhinuu waraan bilisummaa Oromoo waliin argattan gammachuu hannu waliin qoodachuu keessaniif guddoo galatooma saniin jennaa carrum kanaaf fayyadamtee dhaamsa uummata Oromoo bihee safalaa akkasumas waraan bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa marcuuf kee jiranii dhaamuu barbaaddoo jiraate harum kanaan erga dabarfadhee. Fayyaata galatooma waraanni bilisummaa Oromoodha. Dur naannawa tokko fi lama qofatti danga arra Oromiyaa guutuu keessa jira. Kalluuna bishaan keessa balleessinaa bishaan goggoysuu qabna janii lola guddaa saba Oromootiin rabbaname lolli saba waraana bilisummaa Oromoo rabbaname sabni Oromoo lola waraana bilisummaa Oromoo rabbaname jeekka taa'e laal hundugu gaashanyii saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha ganna afran dabre wallagga afranii fi gujii fi boorana waan godhanni beeyna
hojjaa ilma namaati irratti hin hojjetamne war crime gaggeeffame arrallee sandaran humnoota alagaa afeerratanii humna Soomaalii Banishaangul Ogaden kana cufa afeerratanii uummata Oromoo irra duguugaa shanyii gaggeessan Oromoon silaa dhumtee bara Minilik dhumti Oromoon saba hundee kush waan ta'eef saba eebbifamaa waan ta'eef dhumuu hin dandeenye saba tokko waaqaa fixa malee nama hin fixu kanaaf waraana bilisummaa Oromoo zooniilee Oromoo cufa keessa jiru jabaadha isin wajji jirra addatee sarrasaa kan namale harka keessan diinatti kannina waraanni bilisummaa Oromoo duruu beekamaadha bara joollumaatiin ka beeyinus bara dargaggummaa keessa gaafa beeyinus waraanni bilisummaa Oromoo waraan akka laafu diina jilbiffatu miti jilbiffatee illee beeku waraanni bilisummaa Oromoo silaa badee gaafa dargii bada gaafa mallas bada dhugaa qabna haqa qabna Gondarin dhayne nuti Maqaleen dhayne Oromiyaa dhaqa falmachuu jirru Oromiyaa falmachuuf fufi qabsoonteen itti fufti waraanni bilisummaa Oromoo gudina warta Oromiyaa cufa keessa jirtan isi waliin jirra isi wajji jirra jajjabaadha waaqni isin wajjaato addateessan addaleen caa godhu injaa ulfaadhu jaalati ayyee jaalsaamiyaa guddoo galatoom